Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota akkasuma hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seeruutuubi. Warri amantaa biraatiis ashamaa harka fuunee jirra jirtu ummata qaqqaalee hundi keessanuu baga jiraattanii yoo nageettan isiniin jedha. Egaa barnoota viidiyoo har'aa kan qabadhee isiniif dhufe kana keessatti jechuudha. Akkaataa itti waatsaappii keessan jechuudha barnoota kana namni hedduunis barsiisanii turanii akkasuma immoo namni itti fayyadamus hin jira. Kan ittiin fayyadamnee fi kan hin beekne illee baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu warri beektan hin beektanii warra hin beekneef qabadhee dhufe jechuudha. Akkaataa itti waatsaappii keessan afaan oromootitti jijjiirtan inni yeroo isin banattanii dhuftan yeroo makamu afaan ingiliffaatiin isinii fidaa jechuudha. Fakkeenya afaan ingiliffaa amma kinoo waatsaappii kiyya keessa yeroon seenu wanni hundi jechuudha afaan ingiliffaatiin naa jirti malee afaan oromootii miti jechuudha. Hundis afaan ingiliffaatiin jirti jechuudha. Mata dureewwan asirraa kana yoon hin dubbifadha jedhe wantoota as jala kana kinoo asirratti akkaawuntii jedha, asirratti immoo piraayiveet jedha, asirratti chaat jedha, nootifikeeshin jedha, akkasuma aappii loogaawuti jedha. Haala kanaan invaayitii firiindii jedha jala kanatti haala kanaan isinii fida jechuudha. Wantoota kanneen hunda hatta sagalee yeroo namni siif waraabu yeroo namni sagalee siif ergaa jiru amma afaan oromootiin afaan ingiliffaatiin reekoordii jedhee siif fidaa jechuudha. Afaan oromootiin garuu sagalee si waraabaa jira jedhee akka inni si himuuf karaa laafachaadha. Si barreessaa jira. Afaan oromootiin siif barreessutti jira siin jedha yookaan ammoo sagalee siif waraabutti jira siin jedha. Yoo namni siif barreesse siif waraabutti jira siin jedha. Yoo immoo namni siif sagalee waraabe sagalee siif waraabutti jira siin jedha jechuudha. Haala sanaan akkaataa itti jijjiirattan isinitti argisiisa. Inni lammataa ammoo akkaataa itti jechuudha waan kana kinoo fakkeenyaaf amma waatsaappii kiyya kana yoo argitan kunoo asirra ofii waatsaappiitu jira. Garuu gara duubaatiin baagiraawundii kana jechuudha. Baagiraawundiin kun bareedaadha jechuudha. Baagiraawundii isa kanas akka itti jijjiirachuu dandeettan jechaadha. Waatsaappiin kan ofii uume qaba. Kan uumama waatsaappirra jiru sanirraa baagiraawundii barbaadan irratti jijjiirattanii sagalees ta'ee viidiyoos ta'ee wanta namni isinii erge yeroo laaltan akkaataa haala kanaan bareedee isiniif dhufaa jechuudha. Mee kana isinitti argisiisaa haga dhumaatti na waliin tura. Jalqaba waatsaappii keessanirra seentu. Waatsaappii keessanirra erga seentanii tuqaa sadiin kana tuqattani. Ergasii maal gootu seetingii kan jedhu kanarra dhoytanii mata duree asirratti isinii fida. Mata dureewwan kanneen keessaa jechuudha kan asirratti isinii dhufe kana keessaa maal gootanii jala kanatti jechuudha. Asirratti akkaawuntii jedha. Asirratti immoo piraayiveet jedha. Asirratti chaat jedha. Asirratti nootifikeeshin jedha. Kana hunda amma wanni isinitti himuuf booda isin argisiisuuf jechuudha. Asirratti aappii loogaawuti jedha. Akkasuma jalatti invaayitii firiindii jedhami. Jara kana hundaa gara afaan oromootti isinii jijjiiraa jechuudha. Fakkeenya amma asirra seennee waliin jijjiirraa jechuudha. Aappii loogaawutii kanarra dhoyina. Sana booda ingiliffarra jira waan ta'eef ingiliffaan naa fidee jechuudha. Afaan as keessa jiru kana akkana oloofuudhaan akka qabdanii olooftanii afaan oromoodhaa as keessa barbaadattu jechuudha. Kunneen afaan addunyaati waan ta'eef. Afaan oromoo argadheen jira. Afaan oromoo isa kanaa jechuudha. Afaan oromoo kanarratti yeroon deebisu amma wanti reefu sun hundi jijjiiramee jira jechuudha kinoo. Kan duraan akkaawuntii afaan ingiliffaatiin jedhu akkaawuntii afaan oromootiin jalatti immoo maal jedha barreeffamni yaadachiisawwan ittisa lakkoofsa jijjiirii jedha. Yaadachiisiwwan ittisa lakkoofsa jijjiirii jedha. Asitti immoo fakkaattii jedha. Asitti immoo maal jedha mateenya jedha. Jala kanattis haasawwan jedha. Akkasuma yaadachiisota jedha. Nootifikeeshina kan jedhu sun amma yaadachiisota jedha. Kan ammoo reefu piraayiveet jedhu sun maal jedha mateenya jedha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Chaatiin ammoo maal jedha haasawwan. Akkasumatti asirrattis kuusaa daataa siin jedha. Qoonqaa appilikeeshinaa siin jedha. Qooqaa appilikeeshinaa jedha garuu qoonqaa appilikeeshinaa jechuusaati jechuudha. Bakki loogaawutii kunis bakki dura loogaawutiin asirra jiru qooqaa appilikeeshinaa siin jedha jechuudha. Afaan oromooti waan ta'eef.
Haala kanaan logaawutii gara afaan Oromootti jijjiirattanii jechuudha WhatsAppii. Eshi kan itti aanu asumarraanii jechuudha. Bakkuma reefu sana tuqxanii tuqaa tuqxanii san booda yeroo amma seetingii seenuuf deemtan amma asirratti jechuudha. Afaan Oromootti erga jijjiirtanii yeroo seetingii WhatsAppidhaa seenuuf deemtanii tuqaa sadiin kana tuqattan haala kanaan isinii fida jechaadha. Mee amma maal jedha asirratti? Garee haarawaa jechuudha. Garee haarawaa jechuun guruppii haarawaa uumii jedha. Asirratti ammoo tamsaasa haaraa jedha. Asirratti ammoo maal jedha? Meeshaalee jedha. Asirratti hoo ergaawwan jedha. Asirratti qindeessituuwwan jedha jechuudha. Qindeessituuwwan jechuun maal inni? Seetingii jechuudha. Okay, seetingii san irra seenna kaa. Seetingii irra yeroo seenna amma bifa akka reefuu isinitti argisiisee sana jijjiirraa jechaadha. Fakkeenya amma afwan bifa akkana kana amma baagiraawundii akkana kan reefu isiniin jedhu kana amma baagiraawundii kana jijjiirraa jechuudha. Baagiraawundii kana karaa laafaadha isinitti ulfaatu kunis. Seetingii makana tuqxan tuqaa sadiin tuquudhaan sana booda qindeessituuwwan jettanii kan WhatsAppii kan seetingii seentu jechuudha. Sana booda akkana gad oofuudhaan bakka chaatii kana dhuftanii jechuudha. Haasawwan bakka jettu kana afaan Oromootiin irratti dhawattanii jechuudha. Sana booddee maal gootanii? Sana booddee asirratti dhuftanii dhooytanii jechuudha. Ergasii haala kanaan isinii fida. Sana booda erginni haala kanaan isinii fide jechuudha. Haala kanaan erginni isinii fide as keessa deemtanii kafeetan barbaaddan filattanii jechuudha kinoo. As keessaa ammoo masgiida kana barbaade masgiida irra deeffadha. Kanas yoo barbaade isuma irra deeffadha. Kanas akkan oloofuudhaan bifa barbaadan irratti deeffatuu dandeettu jechaadha. Kanneen hunda keessa deemtanii yoo isin asitti dhaabbata kun irraan deebitan kabiraatti deebitan ammas kana seeneetiin isin argisiisa. Dura kana seene amma kana seenaa. Ammas kana keessallee kinoo haaluma kanaan jira jechuudha. Kinoo. Kana keessallee naan taane taanaan kana seenee ilaala. Kana keessa seenee ilaala. Naan taane yoo ta'e akkanumatti irraa deebuudhaan gara galarii kiyyaa dhaqa. Galarii kiyya keessallee kan barbaade filadha. Akkasitti haala kanaan bifa feetan itti jijjiiratuu dandeettu jechaadha. An kana keessa amma kanarratti deeffadhe jechuudha. Inni dura kanarratti deeffadhee jira. Irraa jijjiiree isin argisiisame isinitti argisiisuudhaaf jechaadha. Madiinaa kanarra deeffadha jechaadha. Madiinaa masgiida Madiinaa kanarratti yeroo deebisu haala kanaan naa fida jechuudha. Asirratti kun. Erga inni haala kanaan isinii fide asirratti dhaawattu jechaadha. Kalas jijjiiramee jira jechuudha. Amma yeroo irraa deebitanii bakka silaa waraabbii namaa waraabdan irra deebitan kinoo haala kanaan isinitti jijjiiramaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waan bareedaadhas akkasuma yoo irraa jijjiirata feetanis kinoo haaluma kanaan ammallee dhayxaniitumaan qindeessituuwwan irra dhaquudhaan chaatii kanarra dhuftan haasawwan kan jedhurra san booda kanumarra dhooytanii ergasii as jala akkana ooftan sanirra yeroo dhooytan kinoo asuma keessa dhufuudhaan kan barbaadanitti deeffatuu dandeettu jechaadha. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii hundi keessanuu barnoota guyyaa irraa kanarraa akka waan hedduu barattan abdii qaba. WhatsAppiin haala kanaan afaan Oromootiin dhufee jira. WhatsAppiin haala kanaan afaan Oromootiin dhufee jira. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan gaariidha. Waan isin dhibe hunda bakka takkatti isiniif fida jechuudha. Waan hagammaatti na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagayaan naa tura.